sagandeesse qaba. Mariin mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifame ummataaf ibsamuu akka qabu miseensonni mana marii bakka bu'oota ummata Itoophiyaa gaafataniiti jiru. Marii nagaa dhiyeenya kana Taanzaaniyaa Daarussalaamitti mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamee tureen waliigalteerra osoo hin gahin marichi fashaluu isaa ibsa qaamni lamaan baasan irraa hubachuun danda'ameeti jira. Mariin marsaa lammadaatiif mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa ture waliigalteerra osoo hin gahamin gola bamuu isaa hordofee ammoo miseensonni mana marii bakka bu'oota ummata Itoophiyaadha godinaalee Oromiyaa bakka bu'uun mana marichaa jiran qabxiilee ijoo qaamni lamaan irratti waliif galuu dadhaban lammiiwwaniif ifa godhu akka qaban gaafataniiti jiru. Miseensonni mana marii bakka bu'oota ummataa kunniin marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamee ture irratti gama lamaan irraa'u ajandaan mariif dhiyaachuudhaan irratti waliif galuun dadhabame ummataaf ifa ta'uu akka qabu gaafataniiti jiru. Bu'uuruma kanaan ammoo gama mootummaadhaatii qabxiiwwan mariif dhiyaachuun irratti waliif galamuun dadhabame maal fa'aa akka ta'an ummataaf ifoomuu akka qabuu fi bifuma wal fakkaataadhaan ammoo gama waraana bilisummaa Oromootiis qabxiiwwan mariif dhiyaatanii turanii fi irratti walii galuun dadhabame ummataaf ibsuu akka qaban gaafataniiti jiru. Ijoon dubbii waldhabbii marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa ture lammiiwwaniif ifa taasisuun ummanni dhugaa jirtu baruudhaan dogongorri qaama kan bira akka jiru hubachuun murtoo mataa isaa akka murteeffatuuf kan gargaaru ta'uu isaatis miseensonni mana marii kunneen himaniiti jiru. Godinaalee Oromiyaa garagaraa irraa ummata bakka bu'uudhaan mana marii bakka bu'oota ummataa kan jiran sababa rakkoo nageenya hammaataa naannicha mudatee jiruun hawaasa isaan bakka buufate wajjin wal argaa akka hin jirre himuudhaan Oromiyaa iddoo hedduudatti sababa rakkoo nageenyaa wal xaxaa jiruun waggootaaf hawaasa isaan filatee wajjin wal arguun mari'achaa akka hin jirre eeraniiti jiru. Dirreen nagaa bakka hin jirretti ummataa wajjin mari'achuun akka hin danda'amnee fi ummanninis bakka nageenyi hin jirretti ammoo bakka bu'oota isaaniitii wajjin wal arguudhaan gaaffii fi yaada qaban dhiyeeffachuuf akka hin mijjooyne kan himame. Miseensonni mana marii bakka bu'oota ummataa kunniin ummanni qaama lama jidduutti dararamaa jiraachuudhas ibsaniiti jiru. Waldhabbii waggootaaf Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti itti fufee jiruun ummanni rakkoo waraanaa waldhabbii qaama lamaan jidduutti uumamee jiruun miidhamuudhaa fi miidhaa nageenyaa dinagdee hawaasummaa namoomaatii fi fayyaatiif akkasumas barnootaatiif saaxilamee jiraachuu isaanii ifoomsaniiti jiru. Akkaataa dambii mana marii bakka bu'oota ummata Itoophiyaatiin miseensonni mana marichaa waggatti marsaa lamaaf hawaasa isaan filatee wajjin wal arguuf dirqama qaba kan jaan miseensonni mana marii bakka bu'oota ummata Itoophiyaa kunneen kanneen godinaalee Oromiyaa adda addaa bakka bu'uun manicha jiran Oromiyaatti garuu jaan sababa rakkoo nageenyaa mudatee jiruun miseensonni mana marii bakka bu'oota ummata Itoophiyaa ummata isaan filatee jiru wajjin wal arguu kan hin dandeenye ta'uu ibsaniiti jiru. Haaluma kanaan miseensonni mana marii bakka bu'oota ummata Itoophiyaa kanneen naannoo Oromiyaa godinaalee garagaraa irraa filaman mariin mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffame ummataaf ifa ta'uu akka qabu gaafataniiti jiru. Miseensonni mana marii bakka bu'oota ummata Itoophiyaadha lakkoofsaan 80 ta'an akka lakkoofsa Itoophiyaadhaatti muddee bara 2015 muummee ministeera Itoophiyaatii fi afyaa'ii mana marii bakka bu'oota ummata Itoophiyaatiif xalayaa barreessanii turaniin rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa furmaata karaa nagaa akka argatuuf gaafatanii turuun isaanii kan yaadatamudha.